Otoo jedhu nama qalu agarteeti. Akkana garaa jabaate agartee beekta. Ijoolleen bara 2000 keessa bara abbaa Saawuroos faan yoo Sinodosii Oromiyaa ijaarra jedhan Oromoo shaashii gurraacha hidhattee amantaan beeta kiristaanni keenya tokko jedhanii yoo bu'an Sinodosiin Oromiyaa jiraachuu qaba isin Oromoodha jedheen kanan itti iyyaa ture gabrummaa jalaa isaan baasuuf Oromoo ta'anii naxalaa caafiin alaabaa abbaa gadaa qabdu xaalli godhatanii faarfachuu waaqessuu hin danda'an afaan Oromootiin qiddaaseen hin danda'ama jennee kan itti iyyaa turre gabrummaa jalaa baasuuf. Ati immoo maqaa amantaa kana qabattee nama qalta cakkaayyinaan sittani maani. Ani bara jireenya kiyyaa Oromoo qalu hin agarre. Natti fidi jira yoo jette natti fidi. Kan ijaan argaa jiru kana amantaa musliimaa qabattee obboleessa kee qalte kana lakki miitiin qalu yoo naan jette viidiyicha gabbaasee sitti agarsiisaa jechuudha. Gondaritti bar kanaan dura bar Gondar keessatti masgiidni dhaame ittaniiti amaarri obboleessa kiyyaa shaadaan laa ilaa illallaa walitti nu hidhaa jettanii bar Finfinneetti hiriira baataniif just for short memory wabaay'ee si yaadachiisaan amaarri Gondaritti ajjeeffame obboleessa kee yoo ta'e inni ati har'a mormarra dhaabbattee halbeedhaan akkatti garaa cabaattee akka bineensatti qaltu kunoo obboleessa kee amantaatu itti amantaan akkasii maali nagarreen kan biraa kan akkanatti garaa jabaatee Oromoo qalu nagarre Oromoon fakkeenya abbaa kiyya kaasee sitti hoolaa ayyaana qalatu fuundura halbee qabatee xullu hin jedhu Oromoon ijoolleen Oromoo akka dammaqaniif ani Oromoodha akka jedhaniif waa'uma Oromoo akka beekaniif aarsaa baay'ee kaffalee ani iyyisiisee ijoollee biyya koo jibbamee waa baay'ee godheen jira amma immoo isin maqaa Oromoo jala tagan godhattanii Oromoo wal qalteen jedhamu no Oromoon sabni ani irraa dhaladhe garaan jabaatuun jedhan akka warri asii Arsii fi Wallootu wal qalee Arsiinna Walloon achii taraarraduutu akka jedhan san hin jedhu ani ijoollee amantaa musliima hordoftu garaa jabaatti ishiitu wal qaleen jedhan afaan Amaariffaatiin mana Habiibayyuu dhaqee mana Hiyyaayyuu dhaqee isaantu garaa jabaatee akkasitti nama qala Oromoon nama hin qaluun jedhan maqaa Oromoo dhaabuuf kan qalame jira ishee maqaa Oromoo akkas ga'uuf kan itti fannifame jira biyya koo irratti si galee Oromoo tiksuuf maatiin keenya nuti itti ajjeeffame itti fannifame sansantu jira ishee quuftee akka keetii maayyimannatiin of wallaalchisee wal qabtu amantii musliimaa hordofu gara jabeenyiin isaaniin jedhanani akkasuma hin jedhan lakkii mitii yoo jette mooyyuu wal dura dhaabbatte wal dhoowwite wal qajeelchite Oromoo dhiifama gaafatte sirna gadaatiin abaaramtanii Oromootti deebitu isin yookaan hin jiru isin beekuwan maqaa Arsii sin dhaatina maqaa Walloo sin dhaatina bacirrash Arsiin biyya saba bal'aatu keessa jira Walloo warra waggaa meeqa dhaanaman Oromummaa isaanii osoo waakkatiin warra keessa jirutu jira kanaaf ijoollee wal qaltu nuti maal jennaani ijoollee amantii musliimatu wal qara garaa jabaatee Oromoon kanaan godhuun jedhanan of course Oromoon nama hin qalu Oromoon faannoodhaan qalu faannootti aansee namni nama qale isiniidha soba jedha እስቲ ቤራን ያስገቧታል እስቲ ቤራ naan jedhe bar soba naan jedha waan arragaa qabu Oromoon sabni kiyya sabni ani irraa dhaladhe waggaa gabrummaa waggaa 150 baatee as ga'e nama hin qalu osoo nama qalee akkatti gabroomu diina isaa osoo qalee akkatti gabroomu faannoodhaan qalu yeroo jalqabaaf namni akka nama qalu Wallaggaa keessatti morma irma Oromoo nafxanyaan kuttee argan yeroo jalqabaaf itti aansee darraa keessatti ilma Oromoo qalanii argan
wayyuu jara kana faana jiraanna hin jedhe jibbiinsi kiyya daangaa darbe jechuudha. Ka jara kana jibbiinsi kiyya daangaa darbe isaanitti aansee si obboleessa kee ka shaada laa ilaaha illallah walitti siidhu ciibse kan qale siidha faannootti aansee namni nama qalu eenyu sii jechuudha. Gurratti si cala'u afaan Oromooti. Oromoon nama qalu Oromoon nuti beeku isin hin beeknu jechuudha. Abbaan gadaa gadi bahee abbaan amantii kee gadi bahee kadhaadhaan dhiifama gaafattaniiti Oromootti deebitu. Yookaan isin faana jiraachuu hin dandeenyu nuti. Never ever hin barbaannu iyyuu malee. Hin barbaannu. Isin faana jiraachuu hin dandeenyu. Hin dandeenyu. Namni ciibsi ati inni ati ciibsitee obboleessa kee qalte boroo akkana hin qalle maalan beekaan? Maal beekaana boroo akkana hin qalle? Maal beekaan akkana hin qalle ati boroo? Inni ani maal keeti? Uumaa kee miti barra. Ati nama obboleessa kee qaleedha. Qaboolu fuula Rabbiititti si gaafatu nama qaleedha. Kanaaf ati akkana hin qalle responsibility maaliin qabaan? Kanaaf darajabummaan keessan ijoollee Oromoo meeqa biyya ambaa kana keessatti rakkattu akka hin gargaarre nu godhaa jirtan. Nama faana akka hin jiraanne akka nuti walitti hin dhufne nu godhaa jirtan. Ifaaf bilisaan waan nutti dhagahame hin dubbanna. Kun mana keenya, kun miidiyaadha. Yaa gadi baati abbootiin amantaa, abbootiin gadaa, haati sinqee jara kana nurraa dhorkaa. Nurraa dhorkaa. Namni akka garaan nu fayyu akka Oromoon sanittuu akka wajjin jiraannuuf ijoolleen nama ajjeeste kun nurraa hidhamtu. Adabbii gahaa argatan. Gumaa haa kafalan warra gumaati. Dhufaana warra gumaati isin. Gumaa nama nurraa ajjeestaniittu isin. Nama nurraa ajjeestani. Sanuu ajjecha dhiirallee miti ciibsitanii qaltanii. Ani harmee kootiif tokkicha odoo siin jedhu. Sagalee harmee koo na dhageessisi osoo siin jedhu. Soowwata ani garaan laafanaan jechuu barbaaddaate. Ani dhiiga keetii sirraa hin dhaladheenaan jechuu feete. Eessa dhufte? Wanti akkatti na boochisee na gubu barana nama narraa ajjeestanii beeku. Mana garaan qabne, harkaan qabne, birraan qabne. Kanaaf ati immoo inni garaa jabaattee ciibsitee gurraa ta'e diinaa jechuudha. Oromoo miti. Abufaannoo maal jedhee viidiyoo hojjete amma jarri kun dhufanii akka nun qalle hin sodaanna. Ani nama amantiin koo musliima waan biraa beherii keessa hin jiru jedhe bara. Beheriin keenyallee nama hin qalu. Jarri nama qale amantaan isaanii maal jedheen yooni maanya koomentii jala dhaqee tanan Oromoon nama ajjeesu sabni nuti irraa dhalanne hin beektu uummata keenya. Hin beektu uummata keenya. Uummata bishaan yoo gaafataman aannan qicee namaa kennu. Warra wal qalaa jiru ijoollee musliimatiin jedheen anis koomentii jala dhaqee eenyutu eenyu gadi. Akkasi. Kanaaf dhimma kanan furtan taanan daangaatti hin gootan taanan amantaa keessan jalatti isin galchinee danda'anna. Oromummaa jalan dhokattannee bar'ee barre. Oromummaa jiraachisuuf asin ga'uuf namni itti du'aa ture. Warri nuti irraa dhalanne Oromoon nuuf jecha du'eeti. Oromoof jecha du'eeti. Si galee? Ofii du'anii nu jiraachisan warri keenya. Warri nuti irraa dhalanne. Ofii du'aniiti nu jiraachisan. Oromoon nuti irraa dhalanne Oromoo ofii wareegamee nu jiraachise. Qabsaan nuti irraa dhalanne qabsaa ofii du'ee nu jiraachise malee qabsaa nu ajjeese hin qabnu nuti. Qabsaa nu ajjeese hin qabnu nuti. Isin immoo ciibsitanii warra nama qaltanidha jechuudha. Hin sodaanna. Hin sodaanna. Oromoon Oromummaa keetitti amantu kaatee
ijoollee kana maqaa oromootiin miti gara sitti galchitee balaaleffachuun tokko tokko asirraa gadi ba'ee ani amaara ta'ee tan jira irraa kaasee ani akkas ta'ee tan jira oromummaan dhiiga barra gaafa biyya alaa babbaatu lammummaa hin argatta ameerikaas awurooppaas gaafa dhaqxe lammummaa hin argatta keenya oromummaan dhiiga si galee eessattuu kan hin jijjiiramne soo lammi keenyan qalina akka hoolatti keenya warri garaa jabaateyyuu akkasitti hoolan qalu keenya warri akkatti garaa jabaatee hoolan qalu viidiyoo afaan amaariffaatiin hin beektanii miti amaariffa kiyya warra oromoo arsiinaa wallooyyee taraarra dunu warra jedhan saniif deebinan deebisa afaan amaariffaatiin ላጥ ጎዴ እነኚህ ሙስሊሞች ናቸው እንጀራን ኦሮሞ እንደዚህ ሲገዳደል አይተህ ታውቃለህ? እንጀራን ኦሮሞ እንደዚህ አይነት ጭካኔ ያለው እንጀራን አለ ሲገለይ ደንገለበጣች ገረሲቲ ከናፍ መቃ ኦሮሞ ትክሱፍ ነምኒ ዱኤ ጅራ ቆሽ ቆምቦሬ ማይሞን ዳንጋረቲ ምርጋፍ ድርቀመሽን ቤክኒ መቃ ኦሮሞ ጡሬሲሱ እንደንደሱ እቹ በጭራሽ እንደንደሳ አባ ከየት ነጅባ መታዳ እንዳበዳ ማለ ጉቱን ከሰነ ጅባ ማለ መቃን ሰበከና ኑቲ ነማ ኦሮሞ ቤቃ አመንታን ገብሮ መደመክሱዳ ኢይኔ ኢይሲስኔ ነማ ከነ ሁንዳ ኡበርሲስኔ ሀራ ኦሮሞ ገዳይ ነው ኦሮሞ ሰው ያርዳል ንጀቺ ሲሰን ና ከኛ ሰምኒ ነመንቀል no ኦሮሞ ከኛ ነመንቀል ተካ ኦሮሞ አመንቲ ክርስቲያና ወርዱ ከነ መቀሎ ጋር ተመጣጣ የታባይ ተተቀለ ኢሳ ፊዴ ገራጀ ብዳከና ቤተ ክርስቲያን ኑራ ጉደኒ ወደኒ ዶ ቢሳ መታ ሀደተን ገደ ለብሱ ኦልካኒ ነማንገነት ከከት ገራጀ ዋተኒ ilmana maqalo isi በጌታ ስም ወይ ኧረ ወይ በዘራችሁ አገኙ እናንተ ያ ነኖ ጀዳራ ማሪፋን ስሪትን ጀዳፋና ማሪፋ ሰው ሞማላኒ ጀራ ከንጅቡን ቤከኒ በር ቪዲዮ ዱር ይሳረገጥ ያከነጦሊን ዴቪስ ኔፍ ተንጨለሴ ማሌ አኒ ዱር ካራዴንቶ ተፔስታሊ ባተኒ ዱፍተኒ ወዶዴ ሲተኑ ቃይት ንገልተኒ ጀራን ነጀደኒ ንሳን አረብሳ ዱረ አማ ይሳን ኦሮሞን ኦፊፉ ገንዳ ወሊት ከኤ ጀደን ኑቲ ኦሮሞን ገብሮምኔ ጀኔ ወሊን ቀብሶፍኒ ኦሮሞ ገንዳን ኩታ ለመወልኛቻ ጅርቲ ኢሰ ጀደሰን ውን ጎዳፋን ጎዳፍ ዳቄን ኢቲማ namni dhiira fi dhiira wal gudeechisaa jiru ijoollee amantaa kana hordoftu namni ciibsee gara laafummaa tokko malee nama qalaa jiru ijoollee amantaa kana hordoftu oromoo akkas godhaate argitee beekta dhageesse beekta oromoon eega nama qalee diina saayyuu faannoon qalleen jedhaanan ittani maafaan amaariffaatiin sirrittan explain godhaaf anaa jiru maqaan oromtichaan xuraa'u qoshaashaa hinduuna seetaan isin inturaw makan oromo asonu jiru warra oromo qabsaayda warra oromo fulbula te meeqa kanaf wallaltu jahilli dayusni mayyibinatitu baqattumma sin ofa kanaf isin esatti singalchina amantaa rumati hordoftu jalatachi sigalchina sigale gaafa maqa amantaa keeti eeguu barbaadde yakka tokko ndalagduati yakka tokko malee sabicha sabakana miliyoona 60 xureessu no انتو بجراش ما اقراش ولين قال له كزيت
kanan nu baasa malee teenya maqaa oromoon balleessisiisnu jara kana maayyamoota hooleyyii kana hoolaa uffatee dhayina hin qabne nyaatee garaa hin qabne geetaan kanneen viidiyoo tokko immoo poostiin godha eenyudha mucaa maqaan isaa maalii godhi ciibsi qalii morma irraa kutii akkas godhi nabiyyi keenya si ajaje maaliidha isa jedhu deemee feesbuuk irratti poost nan godha warra feesbuukii kiyya qabdan sheer naa godha mucaa sun qabamee biyya galee hidhamuu qaba mucaa sun maal qaba Shimallis Abdiisaa fi Abiyyoodoo aangoo naa kennitaniiti antarpoolii anatti kennitanii jara tana dugugee oromiyaa nan qulqulleessa silaan nan qulqulleessa ayam oromoo first naman jenna hunda in keessa godha silaan dha'ee lafa buusa dhugaa rabbii jechuudha ara Shimallisitti naa hima sagalee naa aangoo naa kennu antarpool bakka antarpoolii naa teechisanii jarattii tana sassaabeen daangaa saawudii ona godha guureen galcha guuree galchee mana hidhaan guteechisu waraanatti annaqa leenjiidhaan daaraa botorooshii godheen waraanatti galcha daangaa oromiyaa eeganna akka garaa kiyya na gubdan rabbi sinaa gubadhaa haadha teessaniin arginaa isin osoo deemtan karaatti sinaa hambisu baddoota maqaa oromoo nyaatte budoocha ija keessaan arguun barbaadu malee geetaan basmaamaan indee oromoon nuti iyyinuuf nuti boonyuuf kun kanaa hin jedhaa barani gara jabeenya isaanii moo namni nama qalaana biratti beektu oromoo kutaa 11 Jawaar bira deemati isin wallaaltonni dhaggeeffadhaadhaan jedhee barani guyyaa guutuu barreeffama isaa dubbisee liivii gimmaasha dhaggeeffadheen dhufe deema isin warri nama qaltan kun dhaggeeffadhaa Jawaar nuti arabatti gala ara deema gala arabatti gala deemati maal gootan akkatti kunoo akka habashaan gadi baatee akkatti kunoo keessattuu maal jedhe abufaanno እኛ ስንል የነበረው ነገር ትክክል ነው ዛሬ ላይ እዩት እንዴት እንደሚተራረዱ ጀዴ ወንቲ nuti kaleessa jenne isaan nama qalu nama nyaatu jenne suni dhugaadha laala ofiifuu akkatti wal qalanii jedhe kanaaf maqaan oromoo miiliyoona 60 uummanni kiyya kayyoo namni bishaan gaafate aannan namaa kennu sun maqaan isaan badu ani afaan amaariffaa deebii nan kennaaf hunda isaan irratti viidiyoo nan hojjedha hunda isaan irratti viidiyoo nan hojjedha yooni maanyaa maal jedhe ektiraanonni polotika irratti waliin jaalatanii yaadan gargar isaanii garuu akkana waliin godhan biyyaan baa keessatti waliif lolu waliif duulu amaaronni jedhe daangaa irratti wal argan waan kiisii qaba walii kennaniiti hanga fe'aa wal jibbanii wal dabarsu jarri kun garuu aramaneedha jedhe yooni maanyaa viidiyoo isaa sheer godhee teechisee jira jarri kun aramaneedha amantaadhuma maalii hordofu kan akkasitti nama qalanii jedhan yaadatan isan naaf hidhe beektani amantaadhuma maalii hordofu kan akkatti nama qalu jarri kun jedhe kanaaf oromoon bilisa ba'e jechuudha oromoon nama qalu ani oromoo garaa jabaatee nama qalu argeen beeku argama kiyyaan Digale